An kan jedhu suuraa mucattii kana as fuudhanii achi fuudhaniitu waan isaan jedhanii Beeruut Itoophiyaa jedhanii irraa sirbochuu dhagaa jala deemee inni kaan jala deemee erga akkas ta'e hin gallu Itoophiyaatti hin gallu nan gala jedheen ture hin galu galuuf guyyaa tokko taafee hin galu galuuf torban tokko taafee hin galusi hin heerumusi maal sila biyya sana filtariin hin jiru moo Itoophiyaa filtariin hin jiru moo tokkoma keessa bahee humaayyuu fuula nama jal'isaa biyyi sun jedha humaa fuula nama jal'isaa jedha ishee moo ishee miteedha ija kootii jedha gurra koo nagaa waaqayyo hunduma keessanii faa baay'atu kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii akkamis baga jiraatanii amni jira galata waaqaa ta'u nagaa isinii faa baay'atu egaa mucaa kana hundi keenya sirriitti beekna sirriitti beekna abbaate waa ishee haasa'uun dura atamma fuulichuma sanaa Itoophiyaa keessa jiraachuu barbaadde isuma achii dhuftee immoo eree hin baay'anneere xinnuma jijjiiramotte xinnuma qilleensi naanna'achuu barbaadde moo akkam xinnoodhuma magaalochuufi aduunnan argochuufi isoo hin galin aduunnan argotte taana taa'i akka baramtetti ta'a maana dhibe anaanan gaashu taa'i burtukaanii kee fakkaadhu achuma taa'i mirindaa fakkaadhu achuma taa'i warri galan haa galan warri galanii haa jijjiiraman kun jijjiiramadha baay'isawee maatiin akkamiin jijjiirama jibbitu indee bara mucaa ta'uu barbaaddan daa'ima xuuxoodhu filtarii jala okachuu keer kana barbaaddani warra akkas jettan indee anuu dura akkasin ture anuu akkasuma xuuxoodhaan ture anuu okachaa amma jijjiiramadha kun bara isin garuu wasma'aa waldee ayyi mucattii garuu hoydee isin nama haamilee namaa cabsuudhaaf garuu maa ciistaniin bultan bishaan fa'aa dhudhugdanuu shaayii fa'aa dhudhugdanuu yeroo waan akkasii isinitti dhufu yoo irra darbitanuu irees fa'aa ala feesbuukii irra kaa'i waan iddoo sanatti immoo namni isaa gara hin qabu kana qeechitti barreesse tiiktookii sanatti immoo niina wanta ta'e jedhu tokko jira maali inni sirbadha moo effektiidha moo maalidha tireendii sana jechuudha tireendii sanarra ishee kaa'aniitu wayne sidaa maal tigistii si argitaniittu bara jijjiiramadha isheenis bara tigisti amma akkam jijjiiramtee dhufte jijjiiramadha jarri baay'izawee isin warri akkana jettanii taa'ama marqaati madaamiidha kan isaan jijjiiramaniiru bakka jechuun bara marqaa hin marqinuu jedhanii galanii kan isaanii arguuf jiru amma tigistis garaatti baatteetu akkas taate mucayyoo isheen kun illee dawuu kaateetti iyyuuti dawuu kaateetti isheen kun immoo jechuudha soo isheen amma tokkoffaa Itoophiyaan illee zeeginnatii keessi qayyarti araba mitati Itoophiyaadha siin jetti gaafamati eerpoortii seentu bakka ammatti lammummaa arabaan qabdu zeegaan kee Itoophiyaadhatte sii kenniti waan sii kennitu qilleensa sii kenniti aduu sii kennitu hunda sii kenniti ofitti si deeffatte tokko lama immoo warri heerume immoo waan baay'ee kennamaaf isaaniifis ani uno inni warri heerumesi waan baay'ee fudhatu hin fudhatu abbaate hin fudhatummaa innire inna tajaajilli tokko mucaa garaatti baachuun lama kun hundi hin tazabaraarraqachuun irratti wal jijjiira soo isa duraa lost gochaa deemti namni sun kan biraa haaraa uffataa deemti ani sinin abraarra bakka hin galun jedhina kun jijjiiramadha kalas kottu gali maali marqaa akkana marqaa oolteeshuma jala deddeemtaa reeshee isaan kana laalee hin galu maana dabara taa'i hin galin taa'i hajuma taa'i gali na hordoftoota kiyyaa tigisteenis waan isaan jedhin jiru dhugaa waaqa maal fakkaattee maal taate wanti isa boo'u fa'arra kaa'an yeroo namni du'u waan ta'e sagaleen saaddii wayin jiru gaddaa farra kaa tigistirra eree
yoo jijjiiraman malee jijjiiraman argatan amma tigistillee mucaa garaatti baatti Itoophiyaan illee qilleensi Itoophiyaa illee jijjiireera fuula ishii qabiyyee ishii qaama ishii lama mucaa garaatti baachuun jijjiireera kanaafuu booda yeroo dahanii kaa relax godhu update of godhu jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaa qilleensa isaa qofatu akkana godhee miti ulfadha. Daa'ima garaadhaa qabu. Namni daa'ima yeroo garaadhaa qabu qaamni isaa hunduu iddoo gadhiisaa jechuudha. Tokko suruma ittiin beeku. Tokko irraa shanqattee irraa bareedaa humti isaan beeku. Tokko immoo ismaa iddoon fuulli isaan bokokaa, anqi isaan bobbokokaa, miilli bokokaa, mormii hin gurraacha. Mormi kun malee kasaluma ta'e gurraacha. Tokko immoo jechuudha. Yaa hormooniidha. Innaa kanaafuu dooktarii waan hin taaneef waan man arge hamuuman hubadheerraan sinii haasaara malee dooktarii sinitti magaruu sinii eekalishee laaltanii hin galuu torban tokko tafee ture hin galuusi hin heerumusu hin heerumi hin galiinis hin heeruminis bakka kalas nu warri galle hin geenye asuma teenya no ay ofii kee galtee hin galiin nuun jettee jettumooti. Kanaafuu walumaa galatti jarri jijjiiramarra jiru waan ta'eef namni jijjiiramarra jiru immoo kufuu danda'a, ka'uu danda'a, dhagaan isa dha'uu danda'a, gufachuu danda'u waan jechuun danda'u. Fakkeenyaaf nama hojjetudha. Namni hojjetu qeensi isaa xuraa'uu danda'a, cabuu danda'a, harki isaa kun dhiiguu danda'a, qorri isa rukuchuu danda'a, aduun isa gurraachesuu danda'a. Hojiirra jira waan ta'eef garuu maal godhaara? Duuba isaarraan immoo of ijaaraa jira, maal ijaaraa jira, mana ijaaraa jira, qabeenya ijaaraa jira, konkolaataa bitaa jira. Akkuma kanadha jechuudha jijjiirama. Kanaafuu yeroo jijjiiramtu atillee faana poozishiniin kee hin jijjiiramaa jechuudha habiibti. Gadi fageessaa ilaalaa madeesin. Isin gadi fageessaa ilaalaa. Kanaafuu isaan garuu baay'eetti gammadanii jiru. Jijjiiramuu isaanii dhugaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Kan akka daa'ima nama gammachiisu immoo hin jiru. Jijjiirama kam keessattuu jijjiirama kam caala immoo dhuftee indaa'u milkooftee mucaa kee daachuun jijjiirama kam caala iyyuutti. Jijjiirama isa kamii olidha. Na isaan garuu ofitti gammadanii jiru. Isin immoo laaltanii haamilee tuquudhaaf gadi cabsuudhaaf wayinee maal fakkaatti inni kaan immoo maqaa Yesuusiin kan jedhefaa jira. Maal ijoo? Maal Yesuusim kan jedhefaa jira. Maal taate gaa fayyaa dhawu maal hinde seexana wayirraa kaasuuf moo maal na anyways kun immoo hunduma keessan eeggata waan siniin oolledha waan hin oollee kajeeltuu dura waamaa jedhan amma mana diggisiifaa minaamin sargiifaa erga nyaatamee dhumee maal jechuun waamichi galee cidni maal ta'eeti kajeeltuu waamoo jedhan jechuuma dhagaan hin beeku kan hin oolle kajeeltuu dura waamaa jechuun boodas waamuun keessan waan hin oolleef maala dhaabsistanii kajeelsistu haa nyaatu waamaa jechuudha. Siniif illee hin oolu sinii jechuu barbaade waan siniin hin oollee fi gab jettanii ankoo bora kan fakkaatare ana of nyaantu na jallatamoo hidhiin na jallatamoo mangaagaan na jallatamoo morman na jallataa akkamiin ta'a sidaa galuun koo hin oolu asitti hin hafuu. Heerumuus hin oolu haa turtullee malee guyyaa san hankoo akkam ta'a jedhiti uskuti wala kalma. Okay? Hankee irratti laallaan keessa. Na bakka maalan siniin jedha kana caala likki sinitti himeera miti garuu yoo likki hin himnee fayyoo jettan irra deebiin likki sinitti ma komentii godha.